Allahu 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 asma keetiin si qabe naga jeelchime yoo karaa kaarraa dabe naaf taasisime waliin taasisuu dadhabe naaf taasisime waliin taasisuu dadhabne. Haala kanaan suuraa keenya tolchina. Filteris ilaallee jirra, rooteetis ilaallee wajjin dabarsinee turre. Rooteetiin haala kanaan olii gadi jijjiirru suuraa keenya jechuudhaaf haal bakka jijjiiruuf haala kana goona. Haala kana irratti kenna bakka jijjiiruuf rooteetiin haala kana. Filteriin ammoo gosa kana ilaallee hojii dabarsinee turre. Haala kanaan gurraachessuus yoo barbaanne haala kanaan jennee waliin filter goonee ilaallee dabarree jirra. Amma kutaataanu kutaa kanarra geennee jirra. Adjustmentii irra geennee jirra. Haala kanaan walarraa eegalla suuraa keenya haala kanaan tolchina. Filterii kanarraa kaasana. Walarraa eegalla suuraa keenya haala kanaan tolchina. Filterii kanarraa kaasana. Haala kanaan suuraa irra gadhoofne namarraa balleessee isin agarsiisa. Suuraa irra gadhoofne isa sadaffaa irra jiru kanarratti okee goona. Amma takkaayyuu ediitiin goone haala kanaan jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuna jaalatamtoota fi kabajamtoota kiyya naga jirtu baga naga jiraattan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii kadhuma hin qabne isin irratti haa jiraatu isiniin jecha. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sheerii, sabiskiraayib, laayikii akka nuuf gootanii nu jajjabeessitan asumaan isin gaafanna. Ittaansuudhaan barnoota editingii kaayin maasterii kutaa 4 wajji ilaalee dabarsinee jirra. Kutaa 5ffaa eegallee jirra. Kutaa 5ffaa haala kanaan eegalla. Suuraa keenya bareechinee ifatti goone isa gurraachinni qabus fooyyessinee addeessuuf kutaa kana baranna. Taarsantaan keenya ifasaa daballee fi haala ammoo itti suuraa keenya tolchinu wajjumaan ilaallaan faana tura. Inni awwalaa kan ifa dabaluudha. Gara bitaa irra gara mirgaa irratti ifa dabaluudha. Gara ammoo bitaatitti ifa hir'isuudha. Haala kanaan yoo deemne ifa hir'isuudha. Suuraa keenya addeessinee mul'isuu hin barbaanne haala kanaan ifa hir'ifna. Ammoo ifa dabaluu barbaanne haala kana. Kontirestii haala kanaan gara bitaa irratti dukkanaa, gara mirgaa irratti immoo parsantaan isaa parsantaa 20 irra ta'a. Haalaan bareedaadha. Haala suuraa irratti hundoofne dabaluufis dandeenya. Yoo suuraan keenya akkuma gurraacha ta'e dabaluufis dandeenya. Egaa parsantaa 70-80 dabaluu dandeenya. Isa kanas inni sirriin parsantaan isaa 15 ture. Haala suuraa irratti hundoofne dabalaa fi jecha haala kanaan. Ammoo gurraachessuu xiqqoo bifa dura irra jiru sana irraa gad hir'isuu barbaanne gara harka bitaa irratti deemnee haala kanaan sirreessinaa jechaadha. Irra deebi'uu barbaanne mallattoo xiyyaa kana tunnee 00 irra deebisnaa jechaadha. Halluu keenya duraa isaa irra deebi'uudhaaf haala kanaan
gara bitaatti yoo deemne immoo haala kana ta'a. Akka dura jiru irra dhiisuudhaaf 0 irra deebisnee dhiifna. Mallattoo kana irraa balleessinee temperaaturiin haala kanaan ibsu haala kanaan itti tolchina jechuudha. Gara bitaatti ta'u haala kanaan garaagarummaa jiru lakkoofsatti garaagarummaan jira. Haala kanaan tolchina jechuudha. Irraa deebaan isa kana ifaadha. Parsantaa 70-80 kennuu dandeenya. Haala suuraa irratti hundoofne jechuudha. Gara bitaa irratti haala kanaan yoo baay'ee akka ifu hin barbaanne, yoo baay'ee akka dukkanaa'u hin barbaanne haala kanaan laallee irratti deebisne jechuudha. Isa kanas haala kanaan irra deebine shaaduu haala kanaan irra deebine amma tokko kenninaafi jechuudha. Gara bitaa irratti haala kana mirgatti immoo haala kana jijjiiruudhaaf giinii haala kanaan tolchina. Dukkaneessuu barbaanne haala kanaan bakka kanarra dhufne haala kanaan suuraa keenya tolfannaa jechuudha. Haala kanaan gurraachessuu mormuu barbaanne haala kanaan bakka kana dhufne sirreessina lift irra deebuu barbaanne mallattoo xiyyaa kana irraa deebina. Liftii kunis haaluma saniin gurraachessa haala kana irraa deebuu barbaade haala kana irraa deebi'a. Amma kun bifa uffata keenya jijjiiruudha. Dabbara uffata keenya kan ittiin uffannee miidiyaa tokkoon ittiin hojjennu bifa kanaanis jijjiiruu dandeenya jechaadha. Isa dhumarra gad dhufne dijistiintii haala kanaan jijjiiruu dandeenya uffata keenya. Bifa barbaanetti haala kanaan jijjiiranna jecha uffataaf. Yoo nu dabbara halluun tokko haala kanaan jijjiirra. Haala kana barnoonni kutaa 5ffaa asirratti goolabaa. Namoonni chaanaalii kanaaf haala taatan sabiskiraayibii, sheerii, laayikii godha. Kutaa itti aanu immoo kilaab giraafiksii kanaan walitti deebina. Hanga siifuu turtii gaarii.